Sabantu Lenzitu Bari. Ashamar kafune kabajamtoota daawwattoota YouTube channel kiyya bakka jirtanitti nagaan isiniif baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti fayyaa nagaa keessanii an jira gooftaan eebbifamu galata waaqayyo channel kanaaf aara warri taatan subscribe gochuudhaan gara maatii kiyyaatti akka makamtan jaalalaan isin gaafadha jechuudha kanarraan kanaaf immoo waa tokkoon qabadhee dhufe jechuudha waan isin gaafadha waan hin beekne tokkoon isin gaafadha waay gochuun barbaade anis karaa koo jechuudha karaa koo waay gochuu barbaade jechuudha maalin gochuu barbaade seetanii anis biyya kootiif duuluun barbaade jechuudha duula deemuun barbaade akkamitti duulu tokko akkamitti duulu lama maal qabatanii duulu sadii gara kamitti duulu afur biyya kam deemanii duulu shan eenyurratti duulu eenyurratti duulu inni shanaffaan eenyurratti duuluu fi isiniin jira duuluu barbaada garuu kana shananuu beekuu barbaadan isini galee kana shanan saayyuu beekuu waanan barbaaduuf shanan kana natti ma anis deemee biyya kiyya Itoophiyeedhaaf nan duulachuudha Itoophiyeedhaaf duuluu waan barbaaduuf kana shanan natti ma anis deemee lubbuu kiyya na wareegachuudha lubbuu kiyya na laadhachuudha inna isaan kana shananuu natti ma eessattiin duula tokko maafan duula lama eenyurrattiin duula sadii maal qabadheen duula afur ni shanaffaan maal ture ni shanaffaan ijoo eenyurrattiin duula eenyurrattiin duula isaan kana shananuu naafi maatii anis bayeen duula tokko maal qabatanii akka duulan natti ma lammaffaan eenyurratti akkan duulu natti ma shanaffaan biyya kam eessa deemanii akka duulan eessa biyya kam akka deeman natti ma arfaffaan immoo maal ture anis maanni ijoollee isaan kana natti ma anis deemee nan duula bakka nam wareegama biyya kiyyaa fi Itoophiyaa kiyyaaf nan wareegamanis Itoophiyaa kiyyaaf nan wareegama lubbuutiya nan kenna nabseen isa xaataa lola Itoophiyaa bakka allaqe daqqaqe ande ho bulchaan biyyaa budeemee ani deemuun isa moo juntaa kasakkasuu hin deemani waboon immoo karaa tokko dhufa waboona siyyoo dhufe juntaana siyyoo dhufe ana siyyoon dhufe inni biraammoo siyyoo dhufe jedduutti eessaadha kollixa iddoon hin beekne hin deemu dursa na barsiisaa tokko lammaffaa bakka hin deemu bichaa natti ma maal akkan qabadhee deemu natti ma midhaan hin qabatama moo hin qabatamu bassoon edaa kanaa bassoon qophaa'aa ture bassoon qophaa'eera achumaan nyaadha sarakkoon qabu bassoon tumamaa ture argaan ture bassoon naa tuman jechuudha bassoon tumamaa ture bassoo qabatanii deemaa wanatti fakkaata oh my god maalumaafuu bilisummaa isini fawwa uummata Oromoo hunda keessaniif nama kaan dhimma isaatiini kan bilisummaa dharra'eef bilisummaa naa ta'u kan baduu dharra'eef immoo badii naa ta'u kan deebi'uu barbaadeef immoo deebii naa ta'u kan dhugaasaa dhabee dhugaasaa barbaaduuf immoo dhugaasaa deebi'u dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa na ceellee nuuf haa ba'u dhugaa namaa nyaatee kan dhukatullee waaqayyo ifaa baasu acee lubbuu isaa balleessee dhugaa isaa dhoskee kan taa'eef waaqayyo firdii dhugaa laatu kanan garratti yoo suuraa isaa argu yoo viidiyoo isaa argu kan hin bu'u kan laphee koo keessaa acee jaalladhee yoo milees keessaa hin baane aceedha gootota keessaa gootota wareegaman keessaa kan hin beeku kan hin of beekee qaqqabe haceedha
gootonni baay'ee wareegamaniiru gootonni keenya jechuudha gootonni baay'een awwaalamaniiru gootonni baay'een lafeen isaanii caccabeera gootonni baay'een isaanii wareegamaniiru jechuudha dararamaniiru garuu ani aceedha kan sirriitti beeku jechuudha kanaaf lubbuu isaa rabbiin nuuf maaru dhugaansaa yoomillee taanaan dhugaansaa hin dhokattu dhugaansaa hin baati kanarraan kanaaf immoo kan baay'ee jaalladhuuf baay'ee kabaja guddaa kan hin qabuuf kabaja guddaa iddoo guddaa kan hin qabuuf Aceetaansee Jawar Muhammad Baqqalaa Garbaa Amzaa Booranaa hunda isaanii warra dhugaan isaanii dhokatee hidhaa jiraniif warra balleessaa tokko malee daba tokko malee hidhaa jiraniif baay'ee akka isaan jaaladhu baay'ee akka isaan kabaju laphee koorraa naaf beekan isiniin jedha isaan illee waaqayyo isaan haa eegu bakka jiranitti umaa tokko amaan tokko isaan hin argini achi ba'anii akka nu gammachiisan bilisummaan akka achi ba'an nu haa gargaaru sinii gala akka bilisummaan achi ba'an nan barbaadani dhugaa dubbachuudhaaf akka bilisummaanis ba'an nan amana innaa eegaa waan waaqayyo godhu hin beekamu jechuudha kanaaf bilisummaan nuuf haa ba'anii bilisummaanis haa dhufu inni bara dheeraa dheebonne suni ija keenya waaqayyo nu haa agarsiisu isiniin jedha ifama kana fakkaata maalumaafu warra duuluu barbaadanis duulaa deemaati iddootti dabalamtan sunu ni beektu isiniin jedha anis duuluu barbaada duula deemuuna fufumottaadha duula nan deema anis firii duula ya Rabbi oh my God anis duulan deema anis duulan deema koottaa na fudhaa anis duula deemu nan barbaada koottaa na fudhadha koottaatii na fudhadha an dhugaa waan nan barbaadu keessa yoo jiraate jechuudha maaliyyuu miti nagaa biyya keenya nagaa taatu biyya ka diigamtuun barbaadu warri bilisummaa awwan akka bilisummaa argatan nan barbaada isiniin jechuu barbaada waaqayyo immoo bilisummaa nu argisiisuun isiniin jedha jabaadhaan isiniin jedha waaqayyo bilisummaa nu argisiisu jakeenyaani mitullee akka biyya keenya galle hojjannee otoon dhiphatiin otoon rakkatiin otoon cannaqamiin otoo baanee yoo baane maal taanee deemna jennee otoon dhiphatiin otoon cannaqamiin dhalli keenya maal taati jennee otoon rakkatiin dhiphatiin hin cannaqamiin akka biyya keenyatti jiraannu nu waaqayyo nu taasisuu isiniin jechuu barbaada kanarraan kan hafe warri duula deemanii kadhannaan nu bukkee dhaabbadhaa jedhaniiru kadhadhaa fi garteettaa gurani biisuun garteetti leeyyitti jettu leeyyitti bakka waan biraa miti leeyyitti biloo bakka leeyyitti jedhee gara ta'etti akka guru bakka kanuma dubbii miti reejoo bakka har'as ganama galgala yoo ciifne ganama naa kaanu an Facebook irratti fannifama dhugaa dubbachuuf maaliif maaltu ta'e immoo laata maaltu ta'e buleemmoo biyyi suni maal keessa bultemmoo maatiin koo maal keessa bulan immoo maaltu ta'e buleemmoo jedhee jechuudha ganama barii ka'eeni intini jedha jechuudha Facebook irra ilaala jechuudha na ganama yoo ciifne galgala yoo ciifne ganama hanga kaanutti sammuun keenya yaadaan bulachuudhaan karaa mataa kooti maaliif maatii baay'ee achi keessaa qabna waan ta'eef isiniin jechuu barbaada dhugaa biyya keenyaaf kadhannaa yookiin du'aa godha kanarraan kanaaf maatii koo warri taatan subscribe like share comment gochuu indagatiina hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti nuuf tura isiniin jechuu barbaada viidiyoo kana hanga dhumaatti akka daawwattan amantiif abdiin qaba koomentiinaaf ol kaayaa yaada gaariinaaf barreessa wanta gaarii goonu godha isiniin jechuu barbaada kana fakkaata maalumaaf jabaadhaa isinis bakka jirtanitti biyya keessaniif dhimma biyya yoo qabaanne gara biyya keenyaatti galla biyya keenya nagaa yoo taatu gara biyya keenyaatti galuu dandeenya isiniin jechuu barbaada jabaadhaa
kana fakkaatti na jabaadha bakka jirtantu wal jajjabeessa gargaara warra biyya keessa jiraniif warra keessumaa lubbuun nu laataa jiraniif hin beektu gargaara na jabaadha